ifna maaliif akka bannee rakkoo maaltu nu qunname maaltu akka nu mudate isiniif himna insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami terakhir sini fayyada di video jangan sudah urus channelnya hormat subscribe dulu kita ninja. So guys, after long time yeroo era bod di bitin arra video sini arra budema video kiya garan ta arra mali etani so gaafilee fi wantoota adda addaa ta'uma gara keessaatii fi gara koomentii jalatti tiiktookii jalatti waan hedduu isin gaafataniitu ranta isiniif deebisuu dhabee muraasa takka. So hagarumaatti na hordofan isin jaalladha godhun takkatanidha. Koppilii kee kan inni tiiktookuu baan jirru. So jallee hin beeku. Akkam jettu raga keessanii fayyaadha hedduu galatooma warri koomentii eegizeen fi biira poostii godhu akkasuma gizeen koomentii gizeen tiiktook irraa poostii godhu bakkoota garagaraatitti gara keessaatiin maaliif baddan maaliif yuutuuba dhiistanii maal taatanii warra nuun jettanii gaafattan hedduu galatooma alfaadhaadha. Dhugumatti galata guddaa qabdu isanii namni nama iyyaafatu nama galataati. Haa ta'u ammoo nuti erga viidiyoo gadi dhiisin almost baay'isa diip deemna ammaan tana. Durani yeroo takka obsileen dabree dalee ture. Anilleeni jisi waan gaafachuu barbaadde namni yeroo takka dhufee dalaga. So wanni hedduun gisee namni gargar bee biyya dhufe akka haala jalqaba wal bira jireenya isinitti wanni hundi namaaf mijatu. So nama harkaa faca'aa santutu akka gartee nuti viidiyoo sin daleenne ammas yaadna kunis ni jira. Migaa namni gisee yaaddu gisee wal yaaddu gisee wanni ijoo kana. Waan waa dalaguu fi waan mukas viidiyoo farratti wanni attention goonee waan san dalaguu hin dandeenye ture akkasuma godhama dhooruu kaamere. So akkasii saniini addaan banne yoo xiqqaate baay'ee sadii poostiin goonee wantoota waan hedduun nu qunname wantoota adda addaa jechuudha. Alhamdulillah garuu waan hundoo keessa dabarree jira. Wanni gisee ati hin beekne takka wanni gisee ati hin firannee takka chaalenjii hedduu suqunnamaa karaa hedduudhaan jechuudha. So chaalenjii tana jettee gaafa dabartee alhamdulillah jechaatuma rabbiif galata galchaatuma gaafa keessa dabarte dubbattaa inshallah guyyaa tokko waan keessa dabarre waan keessa jiru maaltu bakka banne maaliif as hagam man tanatti hin dhufinii fi maaliif baay'ee sadiif bakka durillee dalaguu turtanii baay'ee sadiif jechuun dalaguu turre baay'ee sadiif waan isarraa banne maaliif waan jiru guyyaa biraa viidiyoo bal'aa obsee wajjin qabannee dhufne inshallah. Itti aansuudhaanii yoo rabbi jee so waan gammachuu isinii qabna yeroo gabaabaa keessatti inshallah yeroo muraasa keessatti waan gammachuu waan isin itti gammaddanii waan nus gammachiisee gaafa nuti akkuma itti gammanne kana gaafa isinitti himne isinillee hin gammaddan proud nuti hin taatanii itti nuti hin boontanii itti nuti hin gammaddanii isinillee rabbiif garagalchan warra nu jaalattan warra nu beeksistu ta'ee godhaa turtanii ittiin galata galchitan guyyaa tokko inshallah gaafa wanni hundinuu himuu geesse yookaan immoo dubbatuu geesse waan isaanii taate inshallah isinitti himna waan gammachuudha jechuudha isin himuu qabna. Itti aansuudhaan yoo rabbi jee viidiyoo maaliif akka banne baay'ee sadiif maaliif akka viidiyoo waraabuu dhiisne waa hundaa'uu wal qabatee viidiyoo guutuu obsee wajjin waraabne inshallah poostii isinii goona. Sana booda immoo haga danda'ametti bal'inaan inshallah bal'inaan yoo rabbi jee yeroo muraasa booda akka dur caalaa deemnee viidiyoo isiniif hojjanne yoo rabbi jee inshallah du'aama qofa godhaa isinii hedduun isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa wallahi hedduu ulfaadhaadha warroonni gisee takka illee yeroo hundallee nuti wajjin waliin bohaaran wajjin gammadan wajjin taphachaa turtanii akka faamilii keessanii akka normaal dhaga'uun dhabdan warroonni yaaddan jechuu hunda keessanuu galatoomaadha ulfaadhaadha. Viidiyoo guutuu obsee wajjin waraabnee isiniif gadhiifna maaliif akka bannee rakkoo maaltu nu qunname maaltu akka nu mudate isiniif himna inshallah. Baatii soomana durraa kaasee hanga soomana booda amma yeroo jirru kanatti wantoota adda waan biraa dhisii ramadaanaa baga isiniin ga'e isiniin jenne nuti iida baga isiniin ga'e hin jenne isiniin alhamdulillah waa hundaa keessa dabarree as geenye jira garuu maal akka nu qunnamee fi maal keessa akka turre inshallah isiniif viidiyoo guutuu obsee wajjin poostii goona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga viidiyoo sun wal garuutti nagaa na turaadha. Bye bye guys.